Artistiin Oromoo Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa marsaa sadaffaaf mana murtiitti dhiyaateeti jira. Manni murtiidhaa ajjechaa qananii addunyaa keessaa akka harka hin qabne Andu'aalamiin murteessuun isaan dhibeeti jira. Abukaatoon Andu'aalamis akka Andu'aalam ajjechaa qananii keessaa harka hin qabne ni dubbatu. Akkasumas immoo qananii yeroo baay'ee warroonni keessa beektonni qananiidha. Qananii yeroo baay'ee ufajjeessuudhaaf qoricha fudhattee gara qorichaatti fiigdi jedhaniitii mana murtiitii himaniiti jiru keessa beektonni qananiidha jechuudha. Haa ta'u garuuyyuu Andu'aalam hedduu nama marara. Intalli daafaa ufiitii uf galaafattee nama galaafatti kan jedhan sun dhugaadha. Rabbiin intala daafaa ilma dhiiraa irraa haa fageessu. Akkasumas immoo artistoonni keenya intala takka yeroo gama gaa'ilaa yookiin immoo asoo maatii isheetti hin himin intala san wajjin mana tokko keessa jiraachuurra of qusadhaa biliis fayyaaf jireenya keessaniif jechuudha.